Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee jirra jirtu warri amantaa biraallee baga jiraattanii yoo nageettanii isiniin jedha. Akkam nagaa keessanii fayyaadhaa jirtu jabaattu isiniin jedha. Baga jiraattanii yoo nageettan hundi keessanuu. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa ammallee barnoota harawaan walitti deebinee jirra jechuudha. Barnoota amma qabadhee isiniif dhufe kana keessatti haala salphaadhaan piroofaayilii yuutuubii keessanii akkasuma yookaan loogoo jechuudha. Piroofaayilii yuutuubii qofaa miti kan tiiktook illee kan feesbuuk illee jechuudha. Kafeetan haala salphaadhaan akkaataa itti sirreeffattan isinitti argisiisaa jechuudha. Akkaataa tokkoon osoo wanni takka irraa hin hir'anne amma fakkeenyaaf suuraa yaa rabbi anneen hin beeyne si malee dureessan deeyne arjaa koo anneen hin beeyne si malee dureessan deeyne harka kee malee rabbi koo khabira kaan hin eeyne ulaatee duraan kaasiin ajaatu osoo nan baafne yaa rabbi anneen hin beeyne si malee dureessan deeyne arjaa koo anneen hin beeyne si malee dureessan deeyne harka kee malee rabbi koo khabira kaan hin eeyne ulaatee duraan kaasiin ajaatu osoo nan baafne. appilikeeshina amma isin barsiisuuf deemu kana bakka irraa buufattan viidiyoo kana dhumarratti isinitti himaa jechuudha. Kanaafuu yoo appilikeeshinni isa kanaa jechuudha. Appilikeeshina kana keessa seenna. Gaafa keessa seennetti nin jenne obsaan eegganna. Gaafa keessa seenne obsaan eeggannaa jechuudha. Ni harkisaa haala amma achi na dabarsee jira. Erga inni haala kanaan achi isin dabarse maal gootanii asirra dhufuudhaan X tana dhooytanii jechuudha. Beeksisa waan ta'eef kuni X gaafa dhooytan beeksisa fida. Beeksisa isinitti fida. Yeroo inni beeksisa fide X matana dha'uudhaan bira tartuu jechaadha. Amma haala kanaan banee isinii fida jechaadha achirra tarraan. Warra amma buufate immoo allahu godhee hayyama isin gaafata, hayyama ni kennitaniifi jechuudha. Haala kanaan kallattimaan isin seensisaa jechaadha. Afwan haala kanaan piroofaayilii kafeetanii irra kaa'uu dandeettu jechaadha. Kinoo akkuma argitan kunillee kun hundi isaatu piroofaayilii mataa isaatiif danda'e jechuudha. Haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Asirra ammoo dhuftanii mata dureewwan asirra jirtu kana keessa jechaadha. Kafeetan irratti achi oofuudhaan piroofaayilii isiniif ta'uu keessa barbaadattanii jechaadha. Kan isin qalbiin teessanitti isin gammadde irra kaawwattanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf tokko kana isa kanarra kaa'ee isin argisiisu jechaadha. Isa kana irratti hin gadhawaa. Gaafa irratti gadha'e haala kanaan nuuf fida jechaadha. Haala kanaan nuuf fida. Suuraa keenya finneetuma as jidduu galchinaa jechuudha. As mallattoo ida'uu kanarra dhooyina. Mallattoo ida'uu irra dha'uudhaan gara galarii kennaa nu geessaa jechaadha. Gara galarii ergini nu geesse galarii keessaa suuraa tokko fudhannee dhufnaa jechaadha. Amma suuraa Jawaar Muhammad kanaa fudhu. Suuraa Jawaar Muhammad gaafa fudhu kinoo kallattimaan qax godhee achumarratti naaf galchee jechuudha. Kan asirra jiru kuni inni kuni jechuudha. Amma kan keessatti suuraa galche kun naa tahuu dhabe taanaan jechuudha. Asuma jala gabbuudhaan mata dureewwan as jala jiru kanneen keessaa kanaaf tahuu filatuu danda'a jechuudha. Kinoo haala kanaan kan isiniif ta'u filatuu dandeettu jechaadha. Isinillee kan isin gammachiise kinoo kanas feenaan. Amma yoo kanarra kan kaadhu tahe seevii as jirtu kanarra dha'eetumaan gara galariititti gabbuufadhaa jechuudha. Osoo waa takkanan hagasuma dhooytan seevii takkitti isan dhooynaan ifumaan gara galariitti isinii buusaa jechuudha. Waa takka isin hin cinqu. Ammas if duuba deebi'ee kan biraa hojjedhee isin argisiisaa jechuudha. Amma kana dhiiseetan takka ammas if duuba deebi'a. Amma if duuba deebi'a. Ammas kan biraatiin hojjedhee isin argisiisaa jechaadha. Fakkeenyaaf amma isa kanarratti hojjedhee isin argisiisa. Isumarratti gadhooytanii gaafa isin isarra gadhooytan akkaatama afwan. Gaafa isin isarra gadhooytan haaluma diizaayinaa wala kaa'een isinii fida jechaadha. Kinoo haala kanaani. Sana booda ida'uu kanarra dhooytanii ida'urra dha'uudhaan gara galarii keessanii isin geessaa. Galarii keessaa suuraa feetan fudhattanii dhuftan jechaadha. Karreef hojjedhe amma isa kana gannaa bu'ee jira jechaadha. Amma kan Oromoo Jawaar kana fudhadhame. Kan Oromoo Jawaar fudhadheetiin jira jechaadha. Kan Oromoo kun haala kanaan asitti naa galee jira. Yoo inni naa ta'uu baate ammoo wanti asirra jiru kun naa ta'uu yoo baate ammas mata dureewwan as jala jirtu kana biratti gabbuudhaan kanaaf ta'u keessa deemee filadhaa jechaadha. Kana hundaayyuu keessa deemuudhaan ni filattanii kunillee naaf hin taane
kanarran dhawaa. Kuni amma naaf ta'ee jechuudha. Kuni amma sirriitti itti naaf galee jechuudha. Suuraa isaa akkana ol hiisuudhaan ammoo aga dhaabata isaatittis deeffatuu nan danda'a jechuudha. Kinu akkuma argitan haala kanaan itti galfattanii sana booda maal gootu ammas kanas seevii gochuudhaan gabbuufnaa jechuudha gara galarii keenyaatitti. Haganaa jechuudha gabbu'ee jira. Ammas irra deebi'ee kan biraa hojjedha jechuudha. Isuma kanas galarii fi jijjiiruu feenan kennu asuma keessa deemuudhaan ammas galarii barbaadan irra kaawwatuu dandeettu jechaadha. Waan isin dhibuu miti gaa as gennaan inni beeytanii isinin jala isinuu beekuun hin oolamu gaa maal hagana isinitti argisiifnaan numa beeytanii isinin jala kennoo galarii amma kan isinitti tolu as keessa deemuudhaan laallattanii jechuudha. Galariiwwan garuu kan as keessa jiru kana maal gochuu qabdan beeytu? Kan akkatti mallattoon qulfii irra jiru kana hin tuqxan inni kan maallaqaan bitamuu jechuudha. Mallattoon qulfii irra hin jirre kan firii jiru barbaadattan jechaadha isin. Kanallee haala kanaan itti naaf galchee jira jechuudha. Oromoo seef godheetiin gabbuusaa. Gabbu'ee jira jechaadha kallattiimaan hagasuma. Ammas of duuba deebi'uun kan biraa mee hojjedhee isin argisiisa. Egaa obboleeyyan kiyya amma mee kan asirratti jechuudha. Akkanuma oofuudhaan ammallee diizaayina feetanii irratti akka deeffattan isinitti argisiiseen jira jechuudha. Kanaaf appilikeeshina kanas takka kanarratti hojjedhee isin argisiisa. Kina kunillee isuma karaa laafaadhaan jechuudha. Bar waan isinitti hin ulfaanne karaa salphaa isa asumarra gadhooytanii akkaatama neetworkii keessaniitiin isiniif jechaadha. Neetworkii kiyya dadhabaadha akkana na godhaa jira. Haala kanaan fidaa san booda eda'uu kana dhooynee fidnaa jechuudha. Suuraa fidneeti keessa galchina. Fakkeenya amma maaliin galchame kan maqaa yuutuubii kiyyaa keessa galcha jechuudha. Maqaa yuutuubii kiyya as keessaa nan barbaada. Mee fakkeenyaaf kamaa dura loogoo irratti hojjedhe kana keessa galchaa jechaadha. Isa kana irratti hin gadhawa. Gaafa irra gadha'ee ofumaan qat godhee fidaa jechuudha. Kinoo argitan haala kanaan bareechee ofumaan keessa isinii galchaa jechuudha. Kanas gadiin buufatu yoo fedhe asumarran dhawaa seef godheetiin jira jechuudha. Gara keessatti seef ta'ee jira. Amma gara itti aappii kana irraa buufattan isinitti argisiisaa jechuudha. Aappii kana buufatuudhaaf pilaastoorii keessa seentu jechaadha. Afaan pilaayilistii na barate balaan buute. Pilaastoorii keessa seennaa jechaadha. Pilaastoorii keessa gaafa seennu pilaastoorii keessa seenna. Pilaastoorii lenga haaluma shabakaatiin baay'ee dadhabaadha neetworkiin kiyya waan ta'eef akkana na godha. Pilaastooriin erga haala kanaan isinii bane mallattoo sarchii kana irra bakka sarchii kanarratti akkana jechuudhaan barreessitanii jechuudha. Bakka sarchii kana irratti jechaadha piroofaayil jechuudhaan barreeffattu. Afaan piroofaayil jechuudhaan itti barreessitu jechaadha. Piroofaayil yoo isin jettanii dhooytan kennu asittuu inni isinii baasaa piroofaayil kan jedhurra dhooytanii sana booda sarchii irratti gootanii jechaadha. Jala kanatti gabbuudhaan sarchii gaafa isin gootan asirratti isinii fidaa jechaadha. Egaa daawwattoota kiyya haala saniin ergamtanii aappiin isin buufatuu qabdan aappii kanaa jechuudha. Kinoo kamiciyyoon tun irra jirtu jechaadha. Piroofaayil kan jedhu kan raayitiin itti isin argisiisaa jirtu kan xiyyaan irra oofaa jiru kana buufattanii jechaadha. Isa kana gabbuufattanii jechaadha. Obboleeyyan kiyya akkaataa itti suurawwan kanneen irra kaayattan yoon isinitti argisiisa jedhe viidiyoon hin dheerata waan ta'eef viidiyoo kutaa itti aanu keessatti isinitti argisiisaa. Haga kutaa biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa turaa isiniin jecha waan haga ammaa na hordoftaniif galatooma.